Ashamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastootuuf taatan hundi keessanuu kan biyya keessas kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenya jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha har'a immoo viidiyoo adda ta'e qabadhe isinii dhiyaadhee jira. Akkasumas gizee wanta daamtiriin irratti dhooftanaan hin jedhin haa ta'u gizee tokko wanta tokko immoo waan babbareedu wallee finnee dhufne bareedaa mutire. Akkasii isiniin jedha maal fiddee dhufte jechuun keessanii nafu akkasumas wanti fidee dhufe har'a araba bichaatti bareedaadha maaloo badee nullee biyya keenya keessallee yoo jiraachuu baanne yeroo tokko sa'aatiin itti sammuu keenya bashannansiisnee jiraannu tokko ni dhufa. Har'a dammoo sanbata kana akkamii wakii baane warri beerufii jirtan koottaame olii waxaa jenna akkasii isiniin jechuu jaaladha. Olii mataa keenya hojjetanna cinaan tokko dhaamaadha cinaan tokko hiikkataadha. Sababa zariifu akkasii isiniin jechuu jaaladha. Garuu sagalee qabawanti kiyya haala kanaan mataa keenya ni sirreeffannaa. Garuu akka caccabaan isaa nu jalaa caccabeetu hin dabalaashoofne jenneetuma malee garuu yeroo hunda mataa fi tokko sanis rakkoodha. Garuu gizee tokko fa'aaf dagachuullee hin qabnu isiniin jechuu jaaladha. Amma dammoo cinaa garana kun hojjedhee fixee jira. Kana hiikkannee hojjetanna jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee kan mataa keenya caalu hin jiru mataan keenya waliin du'a sila ta'eef dirqama
mataa keenya qabachuu qabna. Karma fe'een iyyumaa hin taane kan mataa keenya caala hin jiru mataa keenya caala hin jiru waan ofii sodoo ta'e jechuudha. Dabbasaa ofii jechuun immoo nafa ofiitti namni dabbasaa ofii sana siraatan hin qabanne omaayyuu bu'aayyuu hin qabu jechuudha. Sababa saniifuu namumti kamiyyumaa hin taane yoo isinitti tolullee didee isinitti toluudhaan jedhee dide jechuudha. Waan biraa hin godhina, dhiqadhaatoo goggofadhaatoo bakka lama jechuudha. Bakka lama godhadhaa saniin booda dabbasaa keessa gongumayyuu siin jalaa hin caccabu jechuudha. Ijoollee baay'ee wantoota tokko tokkos kan dibanis ni jiru. Doonna tokko tokkos akkas laaltanii illee sirreeffattanii dibaatoo jechuudha sirreeffachuu qabdu. Kan dabbasaa ofii kan nafa ofii bifa ofii caale seerumaafiyyuu hin jiru sila ta'eefu dabbasaa keessa siraa kan qabadhaa isiniin jechuu jaaladha. akkasii isiniin jedha kun hojjetadhee xumuree jira. Maaliif ani immoo asirratti akka laayee wannoo gochuu hin barbaanne sila ta'eef goggosee wannoo akka badaadannu jechuu hin barbaanne haga ta'e akka inni na jalaa caccabee hin teenye godhee kunooti sirreeffadhee jira. Haala kanaan isiniin jechuu jaaladha. Yoo barbaadan akkanattis ittiin godhattanii to'annoo gochuu ni dandeessu jechuudha. Ishimachuu hin dandeessu bakka sadiitti yookiin bakka lafatti ishimachuu hin dandeessu. Gaafa isin immoo hiikkattan inni hin caccabu isin jalaa jechuudha. Fakkeenyaaf dabbasaan kiyya baay'ee caccabaa baay'ee bunni jedhee jira kun olaal akkanatti jechuudha. Garuu dammoo yaa ta'u ka zibii biroo goggogee taa'u sanirra hin jira isiniin jechuu jaaladha. Dabbasaa keessanii hin gatinaa. Maaliif dabbasaan ofii nama waliin du'a sila ta'eef kan dabbasaa ofii caalee hin jiru isiniin jechuu jaaladha. Hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii mastuu taatan hundi keessanuu kan biyya keessas
kan biyya ambaa keessa jirtanis hundumti keessanuu bakkaa fi haala isin irra jirtanitti nageenyi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha viidiyoo kiyyaadammoo akkuma argitanii laayik sheer gochuu hin dagatinaa yoo isinitti tole akkasii isiniin jedha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha. Namoonni kamiyyuu mana madaamii keessa warri jirtanis akkuma barbaadanitti illee warri jirtan gabbataa keessan kan caalu hin jiru. Bakka qaama keessan kan ga'u hin jiru, qaama keessan hin dagatinaa isiniin jechuu jaaladha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii. Baay'ee si jaaladha, baay'ee sin kabaja isiniin jechuu jaaladha.